Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jirra jirtu baga jiraattan isiniin jecha ashama harka fuunee isiniin jenne warreen amantii ta'aniitillee. Har'a ganamarraa saaqamsaadha. Ganamaan kaanee dalagachuudhaaf shaayii dhuguu jirra. As geenye galata rabbi. Alhamdulillah. Mee warreen mudannoon ajaa'ibaa isin mudatte akka gaafa awwala biyya tana dhuftaniini. Gaaf takka beetaa gaafan dura zeenii bitadhe takka mudannoo wanni sun dagachuun dadhabee mallee wanni irra guddaa naman amansiifneef ammaan tana waan akkasiisani. Gaafan jawwaala dura bitadhe sanii zeenii tana yeroo sanii gusiin bitadhe gurbaa walloo tokko naa bite. Gaafa san zeenii bitadheetiin yuumiyaan dalagadhatti mira waadii dawaasir. Asuman dalagaddu immoo zeenii san qarshii 220 naa bite. Irra guddaa nama nyaatan gaa zeeniin 200 jirti mititi. Arra naa biteetuma arrumaan tana shabakaatti dadde halkan modaasan janaajjanaa bure. Osoon hin rafin halkan duraasan janaajjanaa buleetiin ganama irriibaa ka'e jechuudha. Ganama irriibaa ka'eetiin maaliin dalagaddaa mititi. Halkan qaataraa bule kun jechuudha. Fuula kun keessa buutee lafeen tun akkana fuula kanaa yaate. Timira dhaqemma. Yeroo timira qoree timira gizee san jarri irraa ciruu jirra. Osuma timira kana jarri irraa ciruu amma halkan janaajjanaa bulee ganama jawwaala kiyya kana shaanarra hadde deeme. Ganama. Yeroo dhaqee jawwaala shaanarraa fuudhee taanu tanumaan halkan janaajjanaa bulee tun. Zeeniin tiyya galgala naaf ta'een halkan janaajjanaa ni bulee. Ganama gizeen dalaga irraa sa'aatii 5 dhufu. Zeeniin tiyya registireet faaldi naan jette. Gaddi akka guyyaa sanii gaddana dhagaamin jiru. Maaliifi anaa birrii hin qabne. Qarshii 220 bitte 220 maallaqa dura fudhadhe sarafa sanuu. Akkasiin mee ilaali janaajjanaa jechuun eegas booda amma deebi'ee lammada suudicha tokko jira maaxxaa zumaamee kan jaamurra. Miskiin inni baay'ee nama miskiin agartee Oromummaa maaxxaa sana teessoo faa jawwaala faa bitaa. Shari'aa faa bitaa achumarraa faa waa fudhata. Isa saniin amma naaf bitti hin jenne. Amma naaf bite. Yeroo naaf bitu anillee yeroo saniin ammas birrii dalagaan dhaabbattee yoom yaada guyyaa 10 wayii daleene qarshii 100 namarraa wali qaqqabeetiin nama waa bitatu barbaadurraa itti geessee akkasitti an qarshiin qabu kana ganaan qabannaaniin waan silaa kafalaniif narraan furannee naa bite. Yeroo naa bitu amma achirraan janaajjanaa gargaa ammas ta guyyaa duraa zeeniin na duraa dhaabbatte irratti nin janaajjanee miyyoo takka miyyoon sanilleen ijoollee dirriidhaati maqaa isiitillee dhahuun barbaadu yeroo jammaraatiif jaalala isirratti hin ababe. Jaalala jechuun jaalala suudii Itoophiyaa sonteen yeroo jammaraatiif jaalala naaf isii wal irratti barreechuu baay'een jaaladhaa baay'ee na jaalatti. Ani immoo yeroo sanitti shabaaba akkuma beektanitti oggusiin dura dhufee maal gaafattan gaa sagaleen dhalaatu nuuf haaraya. Akka ammaan tanaa kanaa miti. Amma miyyoo sumaan janaa juudaanuu isin tun na sobaa jirti. Haadha ilmaan sadii qabdi. Ammaan tana sumaan janaa miyyoo tan akka malee jaaladdeemma. Akka malee jaaladhee jaalalarraa qabeessillee na jaalattee osuma akka wal janaa jennuuti. Yeroo sanitti akka ammaan tana kanatti illee miti dila saniin kun gaafa san jarjaraadha amma qabbanaadha baay'ee wallaahi. Ani yeroo ammaan tanaa baay'ee qabbanaadha. Yeroo sanii yoonii fi namni kun wayi nama godhanatti hin fakkaattu. Baay'eenis ni naaraanis ni jarjaraa. Namni takka yoo isirratti dawwalee fiddeen irra gabbante baali. Yeroo san isii dhumatte jechuudha. Yeroo gowwummaa sanii beekadha. Beekumsan jaamtu sun. Nama kan humna arrabsa ijoollee gaara mul'ataan fa'a. Nama isiin fiddee sodaan irra gadi hin bantu. Maammii ati maaliif akka jarjartaa naan jetti baay'ee miyyoon sun waan na jaalattuuf amma guyyaa kaan majjaana ni dadde majjaana Itoophiyaa tokko dandaan dubbisa jee yeroo ni duwwaa didaa asirin jira yeroo tanallee yeroo majjaana Itoophiyaa daddammaan tana eegas booda gajiyaa afur akkana wal janaajjanne isii malee dhalaa birootillee dhiise amma gaafa majjaana biyyaa daddee warra keenya rabbanii ettee rabbanii obboleessisii tokko fuudhee ture
achi rabbane yeroon rabbanu idubbiftee yeroo dubbiftuu bara akkanaati ijoolleen teessi yaadde ijoolleen tee bar maaliif ummaan teenya maaliif motora nuun binnee minaamin siin ja'anii ijoolleetii dubbisette maal jette meeqaa maarroodhaa jettee tumaasoo cinaatiin memmeessiti anamma calma jeetiin taan dubbanne amma ijoolleen ammaan tana akka dhuftee ammaan tana gizee siin ummaa teenya dubbifna jettee gizee jawwaala fidaa jettuun miyyoon cal jettee tuma jawwaala keessaa hotte illee nin cufadhe amma yeroon deebi'ee atiin tun aniin kun dubra naan jette kaminna sobdaa gizeen hin ji'un barre jettee tuma haasoo mammeessite jechuudha. Mee warreen gaafa duraa akka dhuftanitti mudannoon akkanaa isin mudatte jirtanii laata waa hedduu tana qofaa miti yeroo sanitti innaa janaajanaadha halkan kan akka janaajanaa akka janaajanaa buleetiin innaa janaajanaadha jechuudha. Halkan keessa fa'a gizee jawwaalli jedhamee raffe fa'a orkeetuma harka kan akkana gurra qabde heloo ja'a tun maraatuudha beekadha harka kana gurra qabaddeetiin heloo ja'a innaa janaajanaa jechuu gurra na duuchitee if wallaaluudha obboleeyyan kiyya kanaafuu warri akka kiyyaa kana taatan ni jirtanii yoo jiraattan koomentiidhaan kottaa zaban ammaa namni dhugaadhaa hetakkata haadha ilmaanii hundattu ilmaan hin qabu jettee yeroo shabaaba ijoollee kan hundaaf janaajjanu barbaatti waan san ta'eefuu janaajjanaa keessatti nama hin amanina namaaf bakka hin kennina onnee keessan hin miidhina tanaafuu yoo isinitti tole laayik sheer sabskiraayib godhuudhaan yuutuubiin kun kootilleen yuutuubii haaraa waan ta'eef waan addaa isinii qabadhee isiniif hin dhufaa waa'ee mudannoo jireenya biyya arabaa kana gaafan dhuferraayis kan saayibban kootiitis waa baay'ee qabadhee isinii dhufaa laayik sheer sabskiraayib godhuudhaan nu gargaara. Tanaafuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.